Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu bagaarra geessanii isiniin jechaa. Waaqayyoo inni carraa kana nuu kenne maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Akka tasaa ta'ee warri isaatii kana sagalee kana dhageessanii Waaqayyoo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Sagalee isa jiraataa qabna waan ta'eedhaaf. Sagalee isa jiraataa isaan dhumne isa dhala namaatiif kennamu. Isa Waaqayyoo namaaf kenne isa qabna waan ta'eedhaafiti. Isumaan wal jajjabeessina. Isumaan lafa teenyu teenyee wal jajjabeessina. Gooftaa inni carraa kana nuu kenne maqaan isaa ulfaatu. Macaafa qulqulluu keessa kutaa tokko isinii dubbiseetan gabaabaatti waliin kadhannee waliin sagalee kana dhageenya jechuudha. Macaafa isin beektan mootota isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 isinii dubbisa. Inni immoo ganda dhaqiitii olloota kee hundumaa biraa qodaa duwwaa muraasa otoo hin ta'in baay'isii ergifadhu ittiin jedhe. Haleluuyaa. Gooftaan Yesuus mana kwaaseenu malee wolfenneen jeeran malee. Wolfenneen jeeran malee. Wolfenneen jeeran malee. Gooftaan Yesuus mana kwaaseenu malee. Wolfenneen jeeran malee. Wolfenneen jeeran malee. Wolfenneen jeeran malee. Kabanyeen jeeran malee. Kabanyeen jeeran malee. Kabanyeen jeeran malee. Gooftaan Yesuus mana kwaaseenu malee. Wolfenneen jeeran malee. Wolfenneen jeeran malee. Wolfenneen jeeran malee. Looraashii kaboossa ki'a. Sagalee kana Waaqayyotu laphee korra kaa. Akkan isitti dubbadhuufiti laphee korra kaa'ee na kakaasa waan ta'eedhaaf. Warri karaa biraan afaana turtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammas deebi'ee dhufeera kallattii biraadhaan tureera jechuudha. Isin argaan ture namoota tokko tokko Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama. Ammas sagalee Waaqayyo keessa koo kaa'e kanan isinitti dubbadhu. Mata dureen achirraa argattanii jirtanii sagalichi hir'uu kee hin guuta sagalee jedhudha. Ilaa namuma ta'ee lafarratti kan dhalate addunyaa kanarraa sooressas haa ta'u, beekaas haa ta'u, dooktaris haa ta'u, injineeras haa ta'u, eenyuyyuu haa ta'u nama ta'ee lafa kanatti kan dhalate addunyaa kanarratti namni guutuun hin jiru hir'uudha. Namni hundumtiyyuu immoo hir'uu qaba. Yoo qabeenyaa qabaate nagaa hin qabu. Yoo nagaa qabaate immoo waan tokkotti itti hir'ata. Yoo foon hin sooressi ta'e ayyaana hin qabu. Yoo ayyaana qabaate immoo waan tokkotti itti hir'ata. Nama ta'ee lafarratti kan dhalate hir'ina qaba. Hir'uu ta'ee kan hin dhalanne garuu ilma Waaqayyoo isa waaqarra jirudha. Ameen ameen. Meeshee makana ameen jedhaasin sagalichi inni har'a ergame kun hir'uu kee hin guuta. Meeshee kaboossa kee abama. Mana namaa keessa hir'uutu jira. Mana nama hundumaa keessa mana nama hundumaa keessa hir'uutu jira. Hir'uun bakka dhabame hin jiru. Kennaan namaa garaa garaadha. Namni immoo nama ta'ee kan dhalate immoo namni waa dhabe hin jiru. Waa si keessa jira. Har'a iyyuu taanaan inni si keessa jiru kun si fuudhee haa bu'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Inni ilmame namoo gaafa uume wallaaluma isaa wajjin Waaqayyo gaafa uume dhoksaa wayii keessa kaa'ee uume. Namatu karaa isaa hin beeku yookiin immoo akkaataa isaa hin beeku iddoo isaa hin beeku waan godhu hin beeku yoo ta'e ala malee Waaqayyo waa wajjin nama uumeera. Garuu nan dubbadha galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti Waaqayyo wajjin si uume bahee addunyaa kanaaf lafa kanaaf eebbaa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos isin eebbisa galgala kana jireenyi kee eebbaaf haa ta'u. Egaa akka jedhe Phaawulos inni ayyaana qabu inni maallaqa qabu inni humna qabu humna isaatiin isaan kun walitti dhufanii akka jedhe isaan kun guutuudha. Isaan kun qaama tokko harka ta'u miila ta'u ija ta'u. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo dhala namaatiif wanta hundumaa walqixa hin kennine. Ilaa dhaggeeffatta walqixa hin kennine Waaqayyo. Isa sii kenne naaf hin kennine. Isa sii anaaf kenne immoo siif hin kennine ta'uu danda'a. Kennaan hundumtiyyuu garaa garaadha macaafni qulqulluun. Namni guutuun tokkoyyuu hin jiru. Macaafa qulqulluu yoo dubbistan addunyaa kanaan akka foonitti si ilaaltanii guutuun hin jiru. Guutuu kan ta'ee dhalate gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaadha nama keessaa.
sagalee waaqayyootiin hir'uun keenya hin guuta. Kaan nagaatu itti irrataadha, kaan rakkina qabu, kaan waa qabu mana keessaa qabu. Mana namaa dhattanii yoo ilaaltan isiniin jedhe namni hir'ina dhabe tokkoyyuu hin jiru. Isin namni ala isaa ilaaltu malee, uffannaa isaa ilaaltu malee, siinis akkasumas isee malee namni hir'ina dhabne hin jiru. Waaqayyo garuu hir'uu namaa guutuudhaaf waaqarra jira. Haleluuyaa. Kanaafiti gooftaan Yesuus Kiristoos jecha tokko nama hundumaa waame, hundumti keessan kottaa jedhee waame. Kan ba'aan isinitti ulfaate jedhee, kan dhukkubsattan jedhee, rakkina addaa keessa kan jirtan jedhee, dukkana keessa kan jirtan jedhee, hundumti keessan kottaa jedhe. Ani immoo ba'aa keessan isin irraa fuudhee boqonnaa isinii kenna jedhe gooftaan. Kana jechuun isaa maal jechuudha beektu isin? Ofitti amanaadha abbaan keenya qaba. Kan keessa waaqayyo harka jira. Inni sitti irratee jiru waaqayyo harka jira. Nagaan kan sitti irrate waaqayyo harka jira. Eebbi kan sitti irrate waaqayyo harka jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana hir'uun keen guuta. Maashii kabooseya. Mee amanaa maaltu sitti irrate laata? Galgala kana waaqayyo garuu hir'uu kee hin guuta. Misin cal jedhama sagalee kan amma mee dhimmi si rakkisu kun inni sitti irratee jiru kun inni gola kee keessa sitti irratee jiru kun sagalee waaqayyoo barbaada malee guutuu ta'a. Sagalee waaqayyoo dhageenyaan hin guutaa. Kanaafiti macaafni qulqulluun warri sagalee waaqayyoo beekan sagalee kee nu ergittiin jedhu sagalee kee ilama kontaa yeroo darbe akkas jedheera waaqayyo hafuura jedheera. Lafa namni jiru jira, iddoo namni jiru, gola namni keessa jira. Galgala kana sagalee isaa si ergeera waaqayyo. Sagalichi immoo hir'uu kee hin guuta. Waan tokko dheera hir'uu qabda ati. Ati nama taatee hir'uu qabda. Wayitu sitti irrateera. Wayidha waama qabachuu barbaadde wayitu sitti irrateera. Garuu sagalee kanaan galgala kana yeroo kana hir'uun kee hin guuta. Nama amaneef garuu hin ta'a. Haleluuyaa. Mee kottaa gara macaafaa kanattanii sin deebisa. Ilaamee kotta dhaggeeffadhaa. Sagalee waaqayyoo manazzarameen dhumu. Sagalee waaqayyoo fudhatameen dhumu. Sagalee waaqayyoo waa bakka fixameera, har'a dhumeera, har'a akkas ta'eera jedhamee wanta hin dhumnedha. Guyyaa guyyaatti immoo haaraadha. Maaltu beeka ammasuma keessa teessanii wanta ta'uun beektan, waan jireenya keessan irratti ta'uun beektan, waan kiisii keessan irratti ta'uun beektan, waan gola keessan irratti ta'uun beektan. Sagalee kana waaqayyotu natti dubbateera waan ta'eedhaaf. Waaqayyotu akkan dubbadhuuf, kana foddaa kanarra akkan dubbadhuuf waaqayyo na guuteera waan ta'eef galgala kana. Sagaleen kun immoo hir'uu kee hin guuta. Haleluuyaa. Maaliif? Haaraadha jedha. Mee dhaggeeffadhasi. Sagaleen kun haaraadha. Sagaleen kun haaraadha. Waaqayyo dubbataa jira. Sagalee kanaan dhimmi kee hojjetama. Sagalee kanaan hir'uun kee hin guuta. Mee kottaa gara macaafa kanaatti gaafa isin deebisu. Macaafa mootota lammaffaa boqonnaa 4 yoo dubbistanii dubartii tokkotu jirti jedha. Dubartiin kun haadha manaa raajiiti. Haadha manaa raajiiti. Haadha manaa raajii duwwaa osoo hin taane ijoollee lama qabdi. Abbaan manaa ishee gooftaa tajaajila. Utuma tajaajilu ilaalaagaa tajaajilaadha raajiidha. Raajiin immoo tokko qajeelumti raajii ergaa waaqayyoorra nama fuudhuudha. Raajiidha ittiin jedheera waan ta'eef qeequu hin dandeenyu. Macaafa qulqulluutu raajiidha jedhee waan ta'eef nama waaqayyo maqaa itti baase geeddaruu hin dandeenyu. Kan seexanni itti baase garuu irraa geeddaramuu hin danda'u. Waaqayyotu raajiidha jedhe. Macaafni kun raajiidha jedhe. Raajiis waaqayyotu namaa kenna waan ta'eedhaaf. Garuu raajii ta'e otoo nama fayyisu ilaalaa otoo waan harka isaatti ka'u, otoo dubbatee waan baay'ee godhu, otoo waan baay'ee dhageessifatu, otoo nama baay'eedhaaf iyyuu karaa ta'u gaaf tokko garuu hin rakkate. Maal rakkate? Ijoollee isaa kana maatii isaa gaggeeffachuudhaaf jedhee rakkateetu horii namarraa liqeeffate. Maallaqa kana fudhate. Dhagaa jirtu? Maallaqa kana fudhate jedha macaafni kun. Ilaalaa silaa raajiidha. Yeroo tokko nu himame gaafa namni baay'ee tajaajilu waaquma kana nutti hin fakkaatu. Nama hirrina hin qabne tokko nutti hin fakkaatu amma nuun iyyuu. Ergama waaqayyoo malektii kana namu bishaan dhunne kan nama waan tokko nutti hin fakkaatu hirrina qabannis ati iyyuu hirrina qabda laal. Raajii ta'e uti dinqii godhu miraakileen meeqa harkatti ta'uuti mana isaa keessaati maallaqni gaafa dhabamte jettoo ilaala maaloo dhaqee liqeeffate namarraa liqeeffate. Utama namuma kana namuma gaasha qaburraa hoo liqeeffate irra ta'e hoo utama namuma sirriitti waaqayyoon beekurraa hoo liqeeffate hoo nama tokkorraatti liqeeffate. Macaafni qulqulluun mee walirraa liqeeffachuu hin kaabaase. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Yoo namni liqii siin gaafate kennaafidha. Garuu immoo hin gaafateenaadha. Macaafni qulqulluun
Maqaa qulqulluu kan namni hir'uu qaba. Hir'uun isaa sun immoo rakkina qaba. Rakkina isaa oolee immoo waan tokko namuma namaan ooleetu hin darba yoo isin gaafateedha. Yoo isin gaafate kennaafidha. Har'a otoo gargaaruu dandeessu immoo borkottu hin jedhiniinidha. Maaliif beektaa? Namichi du'uu danda'a waan ta'eedhaaf. Namichi lafa kanarraa dhabamuu danda'a waan ta'eedhaaf. Har'a yoo oolchite namichi kun jireenya isa boriitti ce'uu danda'a waan ta'eedhaaf. Waaqayyo karaa tokko namumaaf nama kenna. Namni nama hin ceesisa, namni nama hin gargaara, karaa namatti hin agarsiisa. Namas immoo hin ajjeesa. Kanaafiti hamaasa osoo hin taane akkaataa itti qabnee faana jiraatnu beekuudha malee namni sin gargaaru hin jedhin. Waaqayyotu kennaa kenne waan ta'eedhaaf. Innaa namicha kanarraa liqeeffatee otoo liqii kana hin deebisee raajiidhaan ilaala. Raajiitu liqeeffata. Raajii waaqayyo isa immoo cal jedhee isa bara kanaa yoo ta'u hin taane isa waaqayyo raajii itti hin jedhudha. Isa waaqayyo irra isaa wajjin jirudha namichi kun liqeeffatee horii kana fudhatee hin du'e. Ilaala innis akkuma namaati hin du'e waan ta'eedha. Du'uunsaa immoo waa biraa hin beeknu Phaawulos akka jedha duuni bu'aa kooti jireenya si caalutti hin darbaa'edha. Keessa bahee hin galaa'edha. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu. Kanaafiti namni himti waan tokko hin taane hin jiru. Garuu hin darba. Namichi hin du'a hin darba jireenyatti darba. Mee hunkoota nama geeffadha. Gaafa dukkanaa'ee faasaa hin taane hin bari'a. Barii tokkotu fuula keenya fuuldura jira. Gaafa dhandhee namni nu jibbu akka jibbamnetti dhabnam otoo hin taane gaafa tokko jaallatamuudhaaf jirra. Gaafa harkaa dhabne maaf na otoo hin taane irraafaa taane immoo namoota gargaaruudhaaf akka jiru hin wallaalina kun. Kallattii ittiin gara jireenyaatti yookiin immoo guddinaatti ittiin dhufanidha waan ta'eedhaaf. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa isa kana gaafa irraa du'ee jedhu abbaan manaa ishee kun na duukaa ta'a malu. Abbaan manaa ishee kun gaafa irraa du'ee jedhu abbaan idaa dhaqeetu ijoollee kee kana nan furadha. Hidaa koo hin kaffaltu yoo ta'e naan deebistu yoo ta'e hidaa koo kana bakka hidaa koo kannaa ta'u waan biraa waan naa kennuu hin dandeenyeef waan biraa harka kan hin qabneef ijoollee kee kana immoo fudheen garboota godhadha. Ittiin hojjetadha. Yoon barbaade nan gurguradhaadha. Yoon barbaade maallaqa kootti nan geeddaradha. Yoo barbaade garbicha godhadheetanii akka barbaade godhadha. Adaraa waaqayyo ijoollee raajii ilaala. Ilaala akkamitti namni gurgurama. Akkamitti namni maallaqatti geeddaramuu danda'a. Akkamitti namni garbicha ta'a. Akkamitti namni qabeenyaadhaan nama eeggachuu danda'a. Akka macaafa qulqulluutti hin danda'amu. Harrayyuu taanaan namni si gurguraa jira. Ati si gurguraa jirta. Waan barbaade si gurguraa jira. Garuu waaqayyo kana hunduma isaa guutuu nu godha gaaf tokko dhiisasin. Abbaan barbaade akka barbaade si godhee si ergachuu danda'a har'aaf. Garuu ati immoo gana kumaatama ergatta waan ta'eedha. Isa kanaaf waaqayyo si barsiisaa jira. Gaafa waaqayyo abbaa qabeenyaa si godhee jedhuti adaraa kee nama mana kee taa'u irratti maallaqa sanaaf jettee wanta isaaf kaffaltuuf jettee wanta isheedhaaf kaffaltu jettee waan barbaade hin godhin. Isaafis gaaf tokko immoo guyyaa ta'a. Amma isaaf immoo gaaf tokko hin bari'a waan ta'eedhaaf. Jireenya isaatiif gaaf tokko immoo bari'uu danda'a waan ta'eedhaaf. Waaqayyo akkamatti nama dhiisu waan ta'eedhaaf. Kanaaf akkas gochuutu narra jiraata. Ittiin jedhe. Kana gidduutti haati manaa raajii kun ijoollee ishee oolfachuudhaaf liqii dhatteetti, waa baay'ee gooteetti, waa baay'een jechuun yaalteetti. Otoo hidaa sana hin baasate ijoollee ishee oolfachuudhaaf jecha wanta isheen dubartiin kun hin yaalle tokkoyyuu hin jiru. Mashika tokko biroota kee abababa. Galgala kana nan dubbadha hirruun kee garuu hin guuta. Eenyuun anaan osoo hin taane sagalee waaqayyoo isa kanaan. Haleelooyaa. Sagalee waaqayyootiin hin guuta. Akka nama bira ga'utti sagalee kanaa fayyadama waan ta'eef sheer gochuu hin dagatina. Haleelooyaa. Sheer godhaa. Nama biraa ga'u. Nama fayyaduu danda'a. Obboleessa kee fayyaduu danda'a. Obboleetti kee fayyaduu danda'a. Hir'uu hundumaaf deebii kan kennu isa kana sagalee kana waan ta'eedhaaf. Nama hundumaaf deebii kan ta'u sagalee kanadha waan ta'eedhaaf. Mashika soko prota kama malado. Natti meera waaqayyo laphee kurra gaheera waan ta'eedhaaf hin dagatina mala. Haleelooyaa. Innaa isa kanaafitti wanti godhamne tokkollee hin jiru. Liqii bira dhatteetti wasiileen hin hafne adaadaan hin hafne eenyuyyuu namni fira kan jedhamu garuu argachuu hin dandeenye. Gaafa barris hallis si jalaa jedhu cal jedhetti. Calluma sochii kennisin garuu waaqeffannaa kennisin gooftaa keetti jabaachuu hin dhiisin. Garuu waatu ta'a. Garuu ulfaachuutu ta'a. Garuu waan tokkotu jira. Ilaalagaa. Migira macaafa kana irratti gaafa dhuftan wanti kun namni waan baay'ee erga goote booda wanti akka goote gara raajiidhaatti abbaan manaas raajiidha dhageettii isa dhageesse gara raajii Elsaa'iitti.
ilaala innis raajiidha. Akkuma abbaan manaa ishii raajiidha. Akkuma abbaan manaa ishii fala qaba. Abbaan manaa ishiitiiti horii qaba osoo hin taane innis sagalee qaban immoo. Har'a iyyuu taanaani gotta wanta isinitti hima. Nama meeshaa qabu osoo hin taane, nama arraba qabu osoo hin taane, nama maallaqa qabu osoo hin taane, nama sagalee Waaqayyoo qabu sodaadha. Maaliif beektaa? Mana taa'ee guddisu godha waan ta'eef. Mana taa'eetu waa hojjeta waan ta'eedhaaf. Gola keessa taa'ee waan barbaade hojjechuu danda'a. Waaqayyo sagalee arraba isaarra keenyaan. Ati ammayyuu sitti nama dhaggeeffadhu sagalee qabda. Haleelooyyaa. Namni sagalee qabu immoo nyaatamu. Namni sagalee qabu immoo karatti nafu. Namni sagalee qabu immoo haalaan hin daangeffamu. Namni sagalee qabu immoo waa hin ta'u. Haleelooyyaa. Har'a iyyuu natti dubbadha hodhuun harkaa fuudhe. Sagalichi hirruu kee hin qaba. Sagalichi hirruu kee hin guuta. Sagalichi karaa sii bana. Sagalichi nama guddoo si godha. Sagalichi nama jireenyaa si godha. Lootoo koo mammaashii qaboo. Sagalichi karaa si dabarsa. Sagalichi mee nama guddoo si godha. Sagalichi mee ol si buuta. Sagalichi hirruu kee guuta. Sagalichi maqaa kee geeddara. Sagalichi du'aa kee kaasa. Haleelooyyaa. Maali mee? Gooftaan Yesuus Kiristoos waaqa miti. Gaafa mana maaramfaa dhaqekkoo waan biraa miti. Sagalee hama fuudhatee dhaqeetu hin abboomamuuf waan ta'eef hin ajajamaa waan ta'eedhaaf otoo hin nannite waan tokko hin jiru. Alaazaar jedhe kottu as bahe. Har'a iyyuu nan dubbadhaa inni jireenya kee keessaa du'ee hirruu sitti godhe. Inni sammuu kee keessaa du'ee akkati nama hirruu nama hin guunne hin guddanne si godhe maqaa Yesuus Kiristoosiin hin kaasa sagalee kanaan. Jireenya kee keessatti hin ka'a. Nagaan mana kee keessaa hir'atee jiru hin ka'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Na gara raajii kana dhattee raajii bira dhattee abbaan manaa koo raajii akka ta'e beekta. Innis raajii abbaan manaa koo raajii akka ta'e beekta. Abbaan manaa koo immoo rakkannee waan turreefiti liqii liqeeffatee du'e. Liqii inni liqeeffatee kun immoo ijoollee isaa irratti dhiisee du'e. Mana koo irratti dhiisee du'eera. Maalaarraa sheekaa baabaa Waaqayyo gatii kee hin baasameen jedhe. Dhugaadhaan Waaqayyo duukaa deemaa jirta taanaan, dhugaadhaan jiraachaa jirta taanaan, dhugaadhaan tajaajilaa jirta taanaan, har'a yoo dhabdeyyuu, har'a yoo namaa gadi taatu sitti fakkaateyyuu, Waaqayyo garuu gatii kee hin baasa. Loshoo kamaamamaa. Waaqayyo garuu kallattii ittiin gatii kee baasu qaba. Qopheesseera. Ammayyuu irra boqorrawaatu jira. Waaqayyo gatii kee hin baasa. Miidhamaa jirta taanaan baay'ee abbaan barbaadesti geesseen Waaqayyo garuu gatii kee hin baasa. Ameen jedhe. Hin yaaddeen ela. Waaqayyo nam tokkoof illee ta'a malee gatii namaa hin baasa Waaqayyo. Dubbataa jira waan ta'eef sagalichatu dubbataa jira. Kallattii ittiin Waaqayyo si gargaaru tokkotu jira. Kallattii ittiin Waaqayyo kallattii ittiin si gargaaru jira. Ati caljedhima itti fufi. Gaarummaa keetiin itti fufi. Garraamummaa keetiin itti fufi. Waan gootiin itti fufi. Kallattiidhumaan itti fufi. Waaqayyo garuu gatii kee hin baasa. Malatoosoo koo malatoosoo. Sittaa darban sisaa miidhan. Ati hin miidhin malee. Ati namatti hin darbiin malee. Ati waan godhin malee. Waaqayyo garuu gatii kee hin baasa. Waaqayyo gatii namaa lakkaa'ee hin kennaadha. Macaafni qulqulluun gatii namaa tokkollee too nambisi lakkaa'ee. Ilaalaa. Innaan waan tokkotu ta'e as keessatti ilaalaa kana keessatti akkana hubattan nan barbaada isin iddoo kana irratti. Raajii kanaafi narraa fudhachuuf jedha ijoollee koo narraa fudhachuuf jedha. Fudhatee garbicha godhachuuf mallaa wayya. Annamni irra dhaqee waan bira netti gaafa jennattu. Maal ta'a namichi kun ammamee waan nama xinnoo tokko yoollee irdaataallee sii goona namallee yoo beeku. Maal otoo silaas maal goonallee waldaallee si gargaachiifna hoo hidhee yoo. Otallee waan tokkollee goona toon jennee yoo. Maallaqa xinnoo meeqallee otoo hidheen yoo. Meeqa sirra otoo gaafatee hidhee yoo. Meeqa si kennuun ani immoo meeqa gahee gosi gargaarullee totti hin jedhee yoo. Kana hin goone. Kan nama dhibu keessaa nama gaddisiisu otoo akka fooniin otoo ilaaltani inni garuu kan hin goone waan inni godhe isinitti nama dhaggeeffadhu mana kee keessaa maal qabda ittiin jedhu maal immoo wallaalte ati iyyuu mana kee keessaa maal qabda waan tokko si keessa jira garuu waan si keessa jiru kanaan immoo hin mul'atta lootoo kobbashii kaboosiya waan keessa jirtuun immoo waan si keessa jiru kanaan immoo hin ulfaatta
waan si keessa jiru kanaan immoo eebba taata. Waan si keessa jiru kanaan immoo waanuma ati qabdu kanaan immoo waatu ta'a. Haleluuyaa. Meeshaan iyyuu akka jedha waatu na keessa jira jedha. Haleluuyaa. Waaqayyo immoo waan si keessa jiru kana baasee mul'isa. Ameen. Waan mana kee kana keessa jiru kana immoo baasee mul'isa. Wanti si harka jiru yommuu dhalootaaf eebba ta'a siin galle malee. Biyyaaf eebba ta'a siin galle malee. Wantumti ati mana keessa kana qabdu nama miliyoonota gargaaruu danda'a. Haleluuyaa. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin galgala kana sagalee kanaan dhiittatee haa ba'u. Maal qabda mana kee keessatti hin jedhe. Isheen wallaalte elaatte ans kan isin dhosseneette hin jedhe. Otoo waa qabaatte, otoo soofaa gaarii qabaatte, otoo televizyiinii gaarii qabaatte, otoo waan baay'ee qabaatte gurgurtee yuudhaa sana kaffaluu hin dandeenye. Angaruu zawutii cuggii tokkittii duwwaan qabatte. Isa qabde himte. Waan qabdu himte. Hin dhoffanne. Otoo itti irra deemne. Garuu isa otoo qabaatte immoo baanti gurgurtee yuun deebiste tun. Isheen garuu waan tokko hin goone. Maladoos. Marrashi kaboos. Malara labababaa. Ennaan marreedhe. Marreedhaan raajichi immoo marreetoo qabda. Ilaala waa mana ishee keessatti argeera. Isa waaqayyo si keessatti argeeti anumma akka nama jaamaa taana yeroo tokko tokko. Haleluuyaa. Akka nama waan arginee ta'an waaqayyo ammayyuu agartuu keenyaa bon. Ennaan ati kan hin qabne ittiin jedheen ati kan hin qabne qodaa duwwaatu hin qabdu ittiin jedhe. Waa qabda ati guutuu qabda ati iyyuu waa qabda. Sittan hima waanuma ati qabdu kanatu waan guddaa. Waa qabda mana kee keessaa waa qabda. Harka keerraa waa qabda. Amma yeroo tokko tokko nama tokko akka maalan qaba waaqayyo naa qabu. Ottoma kakattuu si qabee si ajjees. Hin qabu hin jedhin waa qabdaati. Otoo dhattanii waa gaafattanii naa qabu. Naa qabu jenna malee qaba hin jennu. Naa qabu hin jedhin qabdaati. Waa qabda hin qabonoo. Naa balleessu hin jedhin naa balleessitu fiigaaf namni tokko tokko otoma qabu. Otoo mana isaa keessaa waa qabu. Otoo jireenya isaa keessaa hin qabanii. Qabda sittanii ma dhaggeeffannu. Qabda garuu lafatti waa gargaartu iddootti waa investi gootu dhabdeetu rakkataa jirta malee ati waa qabda. Masii qaboo. Ela waaqayyo laphee korra waa kaa'aa jira. Xinnoo ati qabdu baay'ee godha waaqayyo. Ameen jedhama ture. Waanuma ati xinnoo akka xinnootti ati ilaalaa jirtu. Mana kee keessatti akka waan hin jirretti ilaalaa jirtu kanatti guddaa godha waaqayyo. Leshi kaos. Meetaawos soko product amapapapashila. Waanuma ati qabdu kanatti sagaleen dhufeera galgala kana. Dhimma kee irratti sagaleen dhufeera galgala kana. Ennaan galiiteedha. Qodaa duwwaa xiqqoo osoo hin taane baay'isite argifadhu. Namni silaa yeroo tokko waanuma gaarii namaan kennitu malee wanti xinnoo waan gatii hin qabne osii kenna. Mee goota dhaggeeffadhaa. Waan gatii hin qabne namaan kenninaa. Waan gatii qabu namaa kennaa. Waan gatii qabu yoo namaa kennitan waan gatii qabu argattu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waan ofii jaallattan gatii qaba jettan kana godhaa. Waaqayyoodhaafis namaafis gaafa gootan. Ilaala qodaa duwwaa waan ta'e kennuuf malee kalee isheen gadda yeroo isheen maallaqa qabdu kadhachaa turte. Yeroo isheen naannofte maal hojjettee wawwaattee bu'aa turte eenyutu kenneef? Namni kenneef tokkollee hin jiru. Garuu qodaa duwwaa ilaalaa waan gatii hin qabne usii kenna. Abbaan barbaade usii kenna. Garuu waaqayyo gaafa dubbatu waanuma gatii hin qabnetti gatii ishii godha waaqayyo. Waanuma namni akka gatiitti ilaalle irratti waaqayyo immoo gatii itti godhee hojjeta. Waaqayyo immoo jireenya gatii hin qabnetti gatii godhee hojjeta. Namu yeroo tokko ilaalaa. Nama gatii hin qabne. Nama tuffatamaa. Nama gatii hin qabne. Mee daawwitii yoo fudhattanii. Daawwitii ijoollee ishee keessaa ijoollee qixisuudha. Garuu ijatu irra hin jiru. Iddoo gaama dibamuudhaaf Saamu'eel dibuu dhaqee moosisuudhaaf gatii hin qabu waan ta'eef ijoollee torban agarsiisee isheen tokko immoo dhumarratti maal ijoolleen kee kanuma duwwaadha waaqayyo kana miti naan jedhennaan tokkittiin tokko immoo iddoo tikaa jirti. Isheen xinnoodha ishee qiddisuutii ittiin jedhe. Waaqayyo immoo kan inni barbaadu ishee isaan irra hin jirre. Isheen guddanne kana barbaada. Nana kana fidaan kana hidheen. Haleluuyaa. Isheetu iyyuu isa Israa'eloota hurgufe lafatti gadi dabale waan ta'edha. Naawama daawwitiin naawama
lafati kaajira namatti ergaa waama. Hammanni dhufutti waa gochuu hin danda'u daawwita isaa ba'u. Naawama daawwiteen naawama lafati kaajira namatti ergaa waama. Hammanni dhufutti waa gochuu hin danda'u daawwita isaa ba'u. Haleluuyaa. Hammati dhuftutti utuma namoonni ila hammati dhuftutti waaqayyo haleluuyaa. Losoko prota kiyama baba kadhachuuf jenna waan ta'eedhaaf. Hamma inni dhufutti falli hin jiru. Isumatu garuu gatii baase. Waanuma gatii hin qabne kana sassaabanii kennaniif gaa fudhattee galteetu ilaala fudhattee galteetu qorichatti cubseedha. Hinuma cubsu abboo cuggee keessaa bu'eetu gaanii guutee. Laala cuggee keessaa bu'ee gaanii guutee. Waanuma xinnoo sanaan guddaa si godha waaqayyo. Waanuma ati mana kee keessatti iddootti ilaallee nama si godha waaqayyo. Ati yoo fi keetti iddoo laattaan jirtu garuu sumaan nama si godhee namaaf immoo ibba si godha waaqayyo yeroo tokko tokko. Karaa waaqayyooti waan ta'eef. Cuggee keessaa bu'ee gaanii guute jechuun hamma naatti ulfaata. Otollee gaanii keessaa bu'ee cuggee guuta malee sila akka nu beeknutti ta'a. Kan waaqayyootu garaagara. Daandii waaqayyootu garaagara. Sagaleedha. Namichi ko kan inni kenneef yeroo sanatti maallaqa mitiin. Birrii xinnoo tokko mitiin. Sagalee kenneef. Fudhuu galiittiin jedhee sagalee kenneef. Sagalee fudhattee galtee dubartiin kun. Sagalee fudhattee galte. Sagaleedhaan mana isitti galte. Sagaleedhaan deebitee galte. Sagalee waaqayyoo fudhattee deebitee galte. Otoo ga'ee birrii 100 waan nama xinnoo tokko kenneef ta'e hin dhumti. Kan hin dhumne dubbii isa jiraata isa bara baraan jiraatu kenneef. Hodha ammayyuu isa kana keessa jira kan kee. Dubbii isa kana keessa jira kan kee. Ilaa sagalee kana keessa jira dhimma keetu. Gaa'ila keetu as keessa jira. Bishaan keetu as keessa jira. Eebba keetu as keessa jira. Haleluuyaa. Ilame kan keetu kana keessa jira. Sagalee kenneef. Har'ayyuu waaqayyoo sagalee isinii kenneera. Har'ayyuu isinitti dubbataa jira waaqayyo galgala kana. Har'ayyuu waa isiniin jechaa jira. Har'ayyuu waa isinii gochaa jira. Leetaasoo maal barbaaddaatti kunoo raajiinoo isa kana. Merqiinoo isa kana. Meetiinoo isa kanadha maal barbaadda. Isa kana keessa jira kan keetu. Kan keetu kana keessa jira obboleessa ko. Obboleettii ko kan keetu isa kana keessa jira. Eebba keetu as keessa jira. Maallaqa keetu kana keessa jira. Deelaasoo ko product amamalaatoos. Itti guutanii lankaan wanta kun sagaleedha. Sagaleedha isa waaqayyo godheedha. Sagalee. Har'ayyuu sagaleen inni mana dubartii kanatti hojjete mana keetti hojjeta. Hin amanta taanaan, hin dhageessa taanaan sagaleen kun har'ayyuu mana keetti hojjeta. Yeroo darbe akkas jedheera. Waaqayyo hafuura jedheera. Mana kee keessa jira. Iddoo dhokee jira. Waaqayyo. Iddoo sana jira. Akkuma mul'atees waa godhu hafuurri waaqayyo lafa hundumaa jira obboloota ko. Waaqayyo kun lafa hundumaa jira. Achuma jira. Idduma si dhiphisaa jiru sanatti jira waaqayyo. Leetaa osoo meka'atoo sokorraatoo sake ababababa. Mina dhaggeeffadha. Sagalee raajiitu arraba korra waan jiruuf isiniin kadha waan ta'eedhaaf. Akka laayinii kanarraa hin baane wantan dubbadhu waan natti mul'isaa jira waan ta'eef waaqayyo waan natti dubbataa jira. Kana keessa namni fayyee jira. Kana keessa namni eebbifamu jira. Kana keessa sagaleema kana keessa namni waa irraanfatu jira. Sagaleema kana keessa namni ofirratti dammaqu jira. Sagaleema kana keessa namni waa ta'u jira. Hirgixanyaan waaqayyotu dubbataa jira waan ta'eedha. Waaqayyotu dubbataa jira waan ta'eef. Erga hundumtiyyuu guutee booddee wanti isiniin dhaabbateedha. Isheen ofii iddeedhattee gara nama waaqayyo. Amma meenu yeroo tokko tokko waan waaqayyo nu godhu fudhachuu barbaanna malee eebbifamuu barbaanna malee himuus hin barbaannu waa jechuus hin barbaannu. Sinii gala miti kun amala keenya. Waanuma raajii nono anaaf miti waanuma waaqayyo nu godhullee dubbachuu hin barbaannu. Keessuma rakkina guddaa qabna. Eebbi inni caalu immoo gaafa nuyi galateeffannu xinnoodhaaf gaafa nuyi galateeffannu waaqayyo immoo isa guddaa nuu kenna. Macaafni qulqulluun kan xinnoodhaaf ammoo mana guddaadhaaf immoo maal taa'e? Galateeffannaa waaqayyotu barbaada bara. Galateeffannaa immoo icha waan ta'eedhaaf. Galateeffannaa waaqayyotu barbaada. Isa fayyineefis isa nuu godhame xinnoo tokkoofiti
Waaqayyotu barbaanna. Waaqayyo immoo guddaa nu eebbisa gaafa nuyi Waaqayyoon isa Waaqayyo nu godhe dubbanna. Fiiddeen uumame gooftaa Yesuus Kiristoos nama sagal fayyisee nan tokkitti duwwaatu galataaf deebi'e. Gooftaan maal jedhe? Meemme kanuma duwwaadha jedhe. Kanuma duwwaadha jedhe. Kanuma duwwaadha warri iddoo kana warri fayyan kanuma duwwaadha jedhe. Warri fayyan isaanuma kana duwwaadha jedhe. Garuu kan fayyan isaan duwwaa miti. Nama baay'eetu fayyi. Haroo itaanaan eebbifamuu malee galateeffannuu hin barbaadu. Waaqayyo isa sii godheef galata hin barbaada. Waaqayyo sibsituu dubbatee sii godheef galata hin barbaada. Nam tokko lamayyuu yoo ta'e akkati galateeffattu taa'in kee akka jettu Waaqayyo hin barbaadu. Isa sana si wajjin sheerii hin barbaadu Waaqayyo. Isa sii godhe sheerii miti waa naa baasiyyuu hin jedhu Waaqayyo. Waa naa kenni isa hin haadhiti hin jedhu. Otoo nuti waa keessaa naa godhi kan jennu hin jedhu Waaqayyo galata barbaada Waaqayyo isa godheef. Isa si fayyiseefis isa du'aa kaaseefis galata barbaada. Biddeen Waaqayyo maalidha hoo jettan galata. Galatuma barbaada. Galatuma keenyatti galata qarjeela taanaanii isumaaniti gammada Waaqayyo. Isuma kana isuma warqeetti kaa'u miti luka jalatti kufu miti galata barbaada Waaqayyo. Har'a yoo taanaan isa ta'uuf hin galateeffatta yoo ta'e isa guddaatuma dura kee jira. Fiiddee dhatteetu karaa isa godhamee fi karaa raajii karaatti dubbatame kanatu ta'e gaatteen jette. Waaqayyo guddaa na gargaare ittiin jette. Waaqayyo akkuma dubbate sana maal godhuu na jetteen maal godhu akkaman godhu natti hin baay'ate kun maal godhu jennaan akka ittiin jedhe utoo birri kennee birate laala innumti birrittiin sagalee itti kenne sagalee Waaqayyo karaa isaa agarsiise. Gatii sii baase Waaqayyo. Ennani dhatteetu gaafa ishiin dhageette jedhe. Isa kaan gurguriiti hidaa kee baasi. Ilaala amma hidaan isirra hin jiru. Isa kaan immoo atiif ijoolleen kee hin argifattutti jiru. Egaa amma fiiddee galte kaa ilaala. Warri kaleessa waa dhawwatan zayitii bituu irraan nanne. Namichumti sun iyyuu onnumti hidaarraa qabu iyyuu immoo waarraan binnettanii yaaddu hin caafamne malee. Warri numti kaleessa qodaa duwwaa immoo ergisanii fi kaleessa didan immoo deebi'anii dhaqanii isheen kadhannetteeti. Obsi. Waaqayyo warruma sirratti kaan fide deebisee harka kee fida. Haleelooyaa. Warruma kaleessa eengadda sirratti haasaan deebisee harka kee fida Waaqayyo. Nama immoo miidhin yoo qabda ta'e immoo yoo waa goota ta'e immoo waa hojjechiifataa ta'e hin miidhin isa eebbifameetu ati immoo bor tokko waa ta'es ta'e mana si dhaquu dandeessa waan ta'eef mana isa dhaquu dandeessa waan ta'eef hin godhin har'a jireenya qaba jettee waa hin godhin nama si hin miidhin namatti si hin darbi nama si hin dubbatin. Yoo hamaa dubbatte gaaf tokko hin qaanofta waan ta'eef. Warruma kaleessa gadda dhowwateetu eessaa dhufeere ollaan amarraa waa godhatu mini isaanumatu irraa bituu dhufe egaa. Isaanumatu waa irraa fuudhuu dhufe. Isaanumatu kadhachuu jalqabe egaa. Waaqayyo dabarsee harka keetti kenna warruma har'a akka barbaade si godhaa jedhan kan. Ergaa nama 8 olii ta'es kun. Waaqayyumatu dabarseetu harka keetti kenna. Siinsi eebbisa taraasaan immoo dhufu hanqee ergaa nama 8 naan jedhaa jira Waaqayyo. Warruma kaleessa hin gaddaa hamaa sirratti hojjennu. Warruma karratti galtiisi cufantu deebisee dhufeetu immoo harkaa kee irraa Waaqayyotu dubbataa jiraam sagalee har'a hirruu kee boosamii sagaleen kun hirruu kee hin guutaa. Isaanumatu immoo deebi'ee si kadhata. Isaanumatu immoo liqiidhaaf gara kee dhufu. Isaanumatu immoo fayyinaaf gara kee dhufu. Haleelooyaa. Dachaasee fida. Haleelooyaa. Anaanuu warruma kaleessa hin gaddan bolosa narratti kaa'anii waan barbaadina godhantu Waaqayyo dachaasee harka kootti fide. Harka kootti waa taa'eeru amma. Taraadha waan ta'edha. Darabeedha. Gaafatti gadi buutu inni immoo ol ka'uu danda'a. Inni immoo gaafatti gadi bu'ummoo ati immoo taraa kee waliin kaata. Ilaalaga. Waaqayyo tokko dubartiin kun ilaala dubartiin kun wanti jireenya ishirran abdiin kutanne Waaqayyo irraa abdiin kutanne waan hundumaa immoo dhabdeetti. Namarraa abdii kutachuu dandeessa. Firarraa abdii kutachuu dandeessa. Hiriyaarraa abdii kutachuu dandeessa. Waaqarraa garuu abdiin hin kutatamu. Ammallee siif abdiin jira. Hin dhukkubsatta yoo ta'e, fayyuu dadhabde yoo ta'e, hojjette giddaramuu dadhabde yoo ta'e, abdiin kutatee Waaqayyo sitti dubbataa jira. Waaqayyo jireenya kee irratti waa hin godha. Waaqayyo mana keetti waa hin godha.
Waaqayyo mee gola keetti waa hin godha. Masheeta koosoo kobroota babba godha waaqayyo. Gola keetti waa hin godha waaqayyo. Mana keetti waa hin godha waaqayyo. Abdiin kutatiin. Haleluuyaa. Ammayyuu inni jiraataadha waan ta'eedhaaf. Abdiin kutan. Isheen abdiin kutanne firatu na dhowwatette maalin na dhowwatette hin kutanne gara nama waaqayyoo dhatte. Gara raajii dhatte. Lootoo koosoo kobroota gara raajii dhatte. Gara isa dubbatee waa godhuu kana dhatte. Loota kiyaba. Isa dubbatee waa jijjiiruu danda'u kana dhatte. Waaqayyo immoo namallee yaasisu kiristaanni abdiidhaan jiraata'eedha. Abdiin kimmoo amanamaadha. Ilaalaa hin natte. Achi isheedhaa deebi'e waan ta'eedha. Otoo namatu na dhowwatette ijoollee ishee kennitee achi tafti. Lama dubartiin kun kan isheen qabdu lama. Amantii qabdi. Amantii. Waan hundumaa dhiifteetu hin amantee bakka. Amantii qabdi. Amantii ishee ilaaleetu waaqayyo iyyuu yaalisi amantee dhatte ka gara namicha naa godha jettee dhatte waan ta'eedha. Ammayyuu teessanii sagalee kanarra dhagaa kan jirtan amanaa sagalichi hir'uu keen guuta mattee assoo. Amma waan biraan hin jiru sagaleetu dubbatamaa jira waan ta'eedha. Sagaleen inni kun immoo wanta hundumaa danda'a waan ta'eef hir'uu namaa hin guuta waan ta'eedha. Seenaa namaa hin geeddara waan ta'eedha. Sagalee kan sagalee seenuu kan si barbaachisaa jiru sagalee. Mana keeyyuu barbaachisaa kan jiru sagalee. Hin amante. Amantiin immoo waan hin jirre argamsiisa. Maqaa gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin har'a mana kee keessatti jireenya kee keessatti waa uumamu. Amaneeti. Sagaleen kun kalee hin jirre uumuu danda'a. Nagaan jirre uumuu danda'a. Baajeta hin jirre uumuu danda'a. Lubbuun jirre uumuu danda'a. Barri hin jirres uumuu danda'a. Banuu danda'a sagaleen kun. Lakka assoo. Metaki abababa hundumaan guutuudha waan ta'eef isa kanatu hir'uu hin qabu. Inni kun hir'uu guuta malee dubbatee hir'uu guuta amma ammaatti kana lafti hamma nagahumee ijoollee lafti falkan dukkannime kana keessaa ba'e isinii galeeraayi lafati irra guddaa fakkaata miti. Addunyaan kun hundumtuu sagalee kana keessaa ba'e garuu addunyaatti irra guutuu fakkaata miti. As keessaa ba'ee lafa guute as keessaa ba'ee wanta hundumaa guute otoo sassaabe immoo sassaabe. Kan nama dhibu keessa wanti hundumtuun bada kan macamni qulqulluun jedhuuf wanti hundumtuun bada inni kun garuu hafee jiraata'edha. Qaaluu hin ooral. Samaayii tafaan. Midira tafaan. Ihee qaalgiin mazalaalam hin ooral. Sagaleen kun garuu bara baraan jiraata'edha. Jiraatee nu jiraachisa waan ta'eef. Amantiin barbaachisaadha. Ilammoo asuma kanarra taa'ee nama fayyutu jira naan jechaa jira furri waaqayyoo. Nama fayyisaa jiruun qaba naan jedhaa jira. Lekka assoo kan maraatee gara kadhannaatti dhufuufan jedha. Waaqayyo nama fayyisaa jiruun qabaa naan jedhaa jira ala kunoo. Laayinee kanarra jirti obboleettii tokko. Laayinee kanarra jirtaa dhugaa ba'ii hin fayyita. Ittan dhufa waan ta'eef ittan dhufa hin fayyita. Fayyinuma foonii fayyisa waaqayyotu. Fayyinumatti fayyisa waaqayyotu. Fayyinuma foonii fayyisa. Kaltii garaagaraadha waaqayyo keessan hin godhe egaa lama jedheera dhiifam sadii. Hin ajajamte. Macaafni qulqulluun maal jedha? Eessi jettee yoo ajajamte eebba lafarraa eebba waaqarraa hin nyaatta'edha. Ajajamaan eebbifamaadha macaafni qulqulluun namni waaqayyoof ajajamoo eebbifamaadha. Dhageessanii namni eebbifamnaan nu ajajamnaan eebbifamneerra bakka. Eebbifamne jirra. Qajeelfamni dhala namaatiif kaa'ame ajajamuun isa waaqayyo jedhe godhuudha. Waan waaqayyo dubbate sana godhuudha bakka. Isanni isiniin jedhe duwwaa godhaa itti maaramiin. Haati Yesuus jechuudha. Isanni isiniin jedhe duwwaa godhaa malee hin taa'etteen. Wanti nagalchu hin jiruudha. Isa waaqayyo isiin jedhe duwwaa godhi. Ajajamuun fayyina. Mee kottaa dhaggeeffadhame. Fakkeenya tokko isin fudhadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos namichi ishee jaamatti dhufe jennaan inni iyyite na bukkeen na fayyistoon bukkeen darbiin jettee iyyite jennaan namoonni iyyuu irraa dhowwan dhageetu maal taate jedheen maal akkasii ta'uu barbaadan agartuu makoonaa deebi agartuu godhu waan barbaada agartuu kennaan keela ija ishiitti deebii dhaqille laga ishii loomitti dhiqadhu jedhe amma namittiin kun mee jiran otoddoo sanuma teessetti ta'e hin fayyiti ilaala garuu dhattee ajajamtee dhatteetu dhattee lagatti dhiqatteedha.
sababa namittiin kun dhaqxee lagatti hima dhiqatteef maal taate iji ishiitu baname lagatti iji ishii baname. Ati hin ajajamtaa? Waan waaqayyo siin jedhu hin ajajamtaa? Waan waaqayyo sitti dubbatu hin ajajamtaa? Fiigi siin jennaan fiiguudha. Taa'i jennaan taa'uudha. Fayyid ilala akkas godhi siin jennaan inni fayyina. Kana godhi siin jennaan isa kana. Isa waaqayyo siin jedhu hin gootu taanaan ati badaa jirta obboleessa obboleetti. Isa waaqayyo siin jedhu godhi. Isa waaqayyo siin hin jedhe godha ammayyuu. Sagalichi irruu keessa nan guutadhe miti. Haleluuyaa. Maal akka gootani isin hin kadha waan ta'eef. Warri nagaatu natti irra ta'ettan waan ta'e barreeffa amma harka keessanitti waan ta'e barreeffadha. Kana dhukkubni koo kana jedhaati. Kana naaf deebisi nagaan koo guutuu hin taa'e dhiyaate ajajamaaga. Warri immoo baajitan barbaada waan barbaada natti irra ta'e irrattan borsaa keessan qabadha. Iddoo jirtanitti jechuudha. Akka karaa barbaade dhufee siif galuu nan ajaja sagalee kanaan garuu dhufee sii gala. Dhugaa waaqayyooti keessumaa nama baay'eedhaaf hin ta'a. Wanti kun nama baay'eedhaaf hin ta'a. Miraakil isheedhaan tokkotu sagaleetu jubbatamaadha waan ta'eedhaaf mana keetti ta'a. Balbala hin qaboottan immoo balbala barreeffadhaa cal jedhaati. Barreeffadhaa. Iskiriptoo mooyiitiiniti barreeffadhaa qabadhaa. Warri immoo kana duruu koo manuma kootu guutuu dide waan baay'ee qaban naa guutuu dide jettanii waa qabadhaa. Waama duwwaa kana qabadhaa. Qodaama duwwaa qabadhaa. Waaqayyo garuu har'a galgala kana hir'uu kee hin guuta. Nagaan kan sitti irrate nagaan kee hin guuta. Namni waa sitti irrate toma hojjettu bajeen sitti irrate waaqayyo garuu hin guuta. Namni waanuma sitti irrate sana waaqayyo kanatti gaa'ela sitti irrate si guuta waaqayyo. Wanta ittiin guutu qaba waaqayyo hir'uu kee hin guuta. Lashika asoo marrata ki'aba qabadhaa manatti. Ishi qabachuun dagatiina. Waan hir'uu natti ta'e jettan qabama ajajamaata. Ajajamuuni aarsaarra hin caala. Mee kotta dhaggeeffadha. Hundumti keenya kakuu qabna miti. Otoo nu gaafatanis otoo waan nuun jedhame kakuu qabna. Balballi nu ittiin kakuutti gallu garuu ajajamuudha. Bakka balballi nu ittiin eebba argannu ajajamuudha. Balballi nu ittiin jireenyatti darbinu ajajamuudha. Balballi nu ittiin fayyina argannu ajajamuudha. Isuma waaqayyo nuun jedhe kana. Isuma waaqayyo nuun jedhe kana yoo goone isumaaf yoo ajajamne maal goona beektusin hin arganna waan barbaachisu. Wanta kanarra hin deebi'u waan ta'eef qabadhaa. Haleluuyaa. Akka qabattan qabadhaa ishii iddoo teessan biyyuma jirtan ta'e isheen garuu ajajamtee galte. Ilan fakkaatu gaafatan. Akkamitti cuggee keessaa bu'eetu gaanii guutu. Maali otoo nuti hin goona mandara keessatti dhannee waan biraa kadhanna malee. Maala nuti badee anoo salphadhee jenna malee. Anoo salphadhee jenna malee. Abbaa waluun argan isheen garuu katakkatee mana ishiitti fiigdee galte. Balbala ishii cufattee qodaa ishii ergifattee itti buusu jalqabde. Argitanii? Argitan miti? Innis guutuu jalqabeedha. Hin amantee, hin abdattee, hin ajajamte. Kanaan manni ishii mana guutuu, jireenya guutuu ta'e. Haleluuyaa. Ammayyuu galgala kana sagaleen kun hir'uu kee hin guutu. Sagaleen humna qabaa, sagaleen maal dadhabaa. Qabadha waan qabattan akka barreeffamatti. Dhugaamatti baay'ee qabna ammas keessaa. Sagaleen humna qabaa, sagaleen maal dadhabaa. Nattiin dukkanoofne, 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 nattiin dukkanoofne. Sagaleen humna qabaa, sagaleen maal dadhabaa. Sagaleen humna qabaa, sagaleen maal dadhabaa. Sagaleen humna qabaa, sagaleen maal dadhabaa. Nattiin dukkanoofne, nattiin dukkanoofne, nattiin dukkanoofne, nattiin dukkanoofne. Hin dabala. Jireenyi kee hin dabala. Abjuun kee hin dabala. Ayyaanni kee hin dabala. Baay'inni kee hin dabala. Lootoo koo maddee ka'a. Amma sichi gad hin deemtu. Nagaan kee gad hin deemu. Eebbi kee gad hin deemu. Maqaa Iyesuus Kiristoos jireenya kee irratti
hindabala magalgala kana lotoko madadawoso hindabala magalgala kana maqaa Yesuusin mashilaro tokko omama hindabala magalgala kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin galgala kana hindabalama maqaa Yesuus Kiristoosin jireenya keerratti hindabalama maqaa Yesuus Kiristoosin mana keetti hindabalama maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin bara keerratti hindabalama maqaa Yesuus Kiristoosin laadawoso dakka ababaas maladada bababa Golanni seenee gadduun hin jiru gammachuu malee mananni seenee boon hin jiru farfachuu malee maafan gaddanee erga leencichi seene mana koo dabalaa bulaa hin irratu guddinni koo maafan gaddanee erga leencichi seene mana koo dabalaa bulaa hin irratu guddinni koo hindanda'amu anis haji humna natti dheera Yesuus gooftichi hindanda'amu anis haji humna natti dheera Yesuus gooftichi malara dasseko daka bababa qabatanii to qoricha waan qabattan sinin jedhe qabatanii to ajajamtanii ila waaqayyo jarri kun si amananii sagalee kee dhagaanii si ajajamaniiru wanta itti irratti qabataniiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sirruun isaanii haa guutu jireenyi isaanii haa guutu amma yeroo kana hin guuta borsaa keetti qabi ila warri borsaa qabattan namoota 16 borsaa qabatanii jirtu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ila hir'uun kee haa guutu maqaa Yesuus Kiristoosiin amma baay'inni sitti irratti kun haa guutu hojii hojjechuudhaaf jettee baay'ata kan dhabde maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana Yesuus Kiristoosiin hir'uu kee irratti ajajeera kallattii barbaade naa dhufu kaabarraa ajajeera eebba kee lixarraa ajajeera kibbarraa ajajeera kallattii afurraa ajajeera maqaa Yesuus Kiristoosiin alaa ta'u keessaa ta'u ajajeera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin guuteera akka jedha amantiidhaan hir'uun koo guuteera jedha si'a sadii amantiidhaan tokko lama sadii maqaa Yesuus Kiristoosiin hir'uun kee guuteera la maqaa Yesuus Kiristoosiin hir'uun kee guuteera keessumaa obboleettiin tokko kallattii isaan beektu ilasumarra jirta hir'ina maallaqaa qabda maallaqatu sitti irratti hin beeku yeroo inni itti sii galu hin beeku garuu maallaqatu dhufe harka keerra guuta borsaa kee guuta amma garuu rakkina keessa jirta baay'ee hir'uu hamaa keessa jirta rakkina baajetaa qabda waaqayyo garuu kallattii isaan beeku garuu si ajajameera waaqayyo si ajaja obboleettii tokko bifti kee diimtuu tokko bifti kee diimtuu tokkodha ila keessuma nama sadiif ta'a wanti kun nama sadiif ta'a keessuma isheen tokko borsaa akka adii wayii daalacha wayii qabattee jirta borsaa wayii qabattee jirta borsaa daalacha wayii qabattee jirta bifti kee diimtuudha kan si dhibu keessa sii ta'eera haleelooyaa sii ta'eera nama lamaafis hin ta'a keessuma obboleettii magaala tokko obboleessa tokko sinii ta'eera waaqayyotu hir'uu keessan hin guuta laaddaase kaboosiyaa. Haleluya melarados soko burrate kaba ila buliti tokkotu jirta maalu ila manatti mul'ataa jira waan ta'eedha isuma kana amani ajajamiti lakkoofsa lama naa barreessitaati baay'ee si rakkisaa jira waan ta'eef rakkina kalee qabda kalee gar tokko si dhukkuma baay'ee sitti dhagahama yeroo baay'ee isaa hin yaaddofta baay'ee si dhukkuma maalu na agarsiisi dhugaammoo hin baata maqaa kee ilaala sirratti amantiidhaan amma kalee haara tokko sin amma hojii dhaabutti geera kallattii karaa tokko irraan kalee keetu sitti irratee jira kanaaf immoo baay'ee yaaddoo qabda sirra tureera amma lakkoofsa lama barreessina argisiisi garuu dhugaa baata dhugaa ba'uun hin danda'amu taanaan rakkisaadha warri amma isinii kadhadhe kanus dhugaa ba'a warri fayyitanis dhugaa ba'a waaqayyoof dhugaa ba'a waaqayyo garuu hir'uu keessaniin guuta dhugaa ba'a ishi ati kalee kee gar tokkooti mirga keerraan baay'ee sitti dhagahamaa jira. Sitti irratee jira baay'ee rakkina lakkoofsa lama na argisiisi dafi sagaleen dubbadhuun qaba lakkoofsa lama dafi maaloo dafi waaqayyo wanta hundumaan guutuudha lashika dosso oburroo kombiraa labababababa lakkoofsa lama na barreessi namni kun lakkoofsa lama dafi
si gargaaru fedheetan nan darba darbinaan garuu hin cima waan ta'eedhaaf lakkoofsa lama natti mul'atan jiru lakkoofsa lama naan barreessitu edaati otak dhabas malaradata boshika maqaa Iyesuus Kiristoosiin galgala kana wanti addaan jireenya kee irratti haa ta'u maqaa Iyesuus Kiristoosiin jireenya kee irratti haa ta'u gaa'ela kee irratti haa ta'u maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin gaa'ela kee irratti haa ta'u jireenya kee irratti wanti haaraan haa ta'u maqaa Iyesuus Kiristoosiin miraakiliin tokko mana kee irratti haa ta'u malasoko ota abraadii asoo marradak abababa shilaradaki abababa haleluuyaa warri yeroo ela warrumti ammaa kun baajita donatti hir'atee jira barreessitee obboleettiin kun waaqayyo si haa eebbisu eessa turte tirree barreessita maaliif turte hamma kana maaliif turte obboleetti waaqayyo si haa eebbisu maqaa kee na'u lakkoofsi keessarraa mul'ataa jira waan ta'eedha qabi kallattis dhukkubaa jiru sanaan qabi harka kee qabi dafi ka dafi maqaa ilaga dafi amani isinis warri isin dhukkubu yoo jiraattan addoo isin dhukkubsan harka qabadhaa si'eessati duwwaan jedhaa kalee haaraatu mucaa obboleettii kanaaf dhaqee hin galaaf waan ta'eedhaaf abbaa barbaade haa ta'u garuu naannaa jirti wanti ittiin naannaa jirti dhuguma immoo dhugaa baatiin dhageessu isuma irratti dhageessu obboleettiin ana hin fayyita waaqayyotu qaxii sirraa kutaa waaqayyotu si fayyisa waan ta'eedhaaf haleluuyaa maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin amma obboleettiin kun dhagaa jirti itti hagalu maqaa Iyesuus Kiristoosiin waaw tokko ameen jedhati immoo obboleettiin ana maqaa Iyesuus Kiristoosiin hagalu maqaa Iyesuus Kiristoosiin larraadadadana amma sadaffarratti milikkitoo itti sirriitti dhaga'ama akkasi dhukkubuu akkasi siguboo ta'a maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin fayi ameen si'a sadi duwwaa hafuura kee jedhiti hafuura kee baafadhu isaa booddee milikkita sirriitti ta'e kana naa barreessi asirratti jechuudha waaqayyo si haa eebbisu eebbifame okay namoonni kun eebba baajitaan qaba rakkina baajitaan qaba irrina hir'ate hojii jechuuf waan kana kanaaf rakkina kanan qaba kan jettan lakkoofsa naa barreessa hundi keessan tokko naa barreessa laataasika lakkoofsa tokko naa barreessa tokkichan sagalee baasa waan ta'eedha eebba natti hir'ata wayitu natti hir'ata hirruun qaba nama jettanii lakkoofsa tokko barreessa dafaati hundi keessan dubbachuudhaaf hin jedha dafaaga Malada sokobrotaki ababababa baay'eetuma barbaada natti hir'atee jira kan jettan namni urruun namni hin jiru garuu sagalee yoo irratti baheeti gaariidha laataasee latoo sokobababa erga dhufe haleluuyaa amana na duukaa bu'aa maqaa Iyesuus Kiristoos wanti sirrate hojii hojjechuudhaaf waa godhachuudhaaf haleluuyaa mana bitachuuf haa ta'u konkolaataa bitachuuf haa ta'u waa godhachuudhaaf jettee kan sitti hir'atee jiru waa kan sitti hir'atee jiru akka naman ta'a jettee baajenni sitti hir'atee kan jiru har'a galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin kallattiin baajetaa sitti haa banamu barreen baajetaa sitti haa banamu maqaa Yesuus Kiristoosiin sitti haa banamu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sitti haa banamu larraa sitti haa banamu maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin sitti haa banamu ngalaara lootoo bakki ababa waaqayyo isaafis tokko mana ijaaruufan jedha garuu mana ijaaruufan jira garuu elenatti irrateedha maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin siifaa guutu hin guutu bakka amantiidha waan ta'e bakka wantichi amantiidhuma bakka guumuudha waan biraan hin jiru kanarratti waaqayyo qilleensa irra garaa qaba isa dullaan si rukutamu caala isa kana si gargaara waaqayyo baay'ee si gargaara maaliif qilleensa keessa garaa qaba waaqayyo si gargaara waan ta'eedha maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin hir'uun kee battala kanatti haguutu miraakilii gurguddaan nama shan irratti ta'eera dhugaa baa waaqayyo mana keessan ijaara waaqayyo jireenya keessan hin ijaara akka gootanii amma akkas godhaa la setakota bredeka ababababa ela akkas godha gaa'ila milkaa'uun dadhabe kan jettan sagalee manatti baasa bakka waan biraan jiru gaa'ilatu natti irra rakkina gaa'ilaa hin qaba kan jettan lakkoofsa 4 naa barreessaa hundi keessan dafaaga lakkoofsa 4 rakkina
gaa'ilan qaba wottan kan jettani abbaadraa warri kaan hin barreessina rakkina gaa'ilan qabu garuu gaa'ilan barbaada warri jettan duwwaan lakkoofsa afur naa barreessa afur silaa eebbisu barreessaa jirtu la radaa baabaa shiilaa roota goomama ta'us sokkii ababaa haleluuyaa dafi waaqayyo har'a irruu kee guuta haleluuyaa malashitaos gaa'ila isa waaqayyo barbaadu isa waaqayyo barbaadu maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin barriin gaa'ilaa sitti banama maqaa Iyesuus Kiristoosiin har'a galgala kanaa kaasee mana kee haa dhufu kiyyoon ija kee qabe kiyyoon barri gaa'ila kee qabe haa citu maqaa Iyesuus Kiristoosiin galgala kana gaa'ilaan eebbifame cal jedhama miti gaa'ilaan eebbifame innis gaa'illis eebba waan ta'eef abbaa manaa gaarii abbaa manaa hawwataa haadha manaa hawwatuu kan argatte isaan maalidha macaafni qulqulluun eebba waaqayyoo argatanidha maqaa Iyesuus Kiristoosiin hirdhuu kee kanatu hir'isee jira eebba kee kanatu qabee jira karaa kee kanatu qabee jira har'a galgala kanaa kaasee sittaabu maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin keessumaa nama lamaaf ta'eera yeroo muraasa booddee dhugaa ba'a nama lamaaf ta'eera wanti kuni nama lamaaf ta'eera naan jedhaa hafuurri waaqayyoon dhugaa ba'a hinta waanuma yaadamne tokko waaqayyo miraakilii hima tokkoti jireenya keessan irratti hojjeta latasika dosoko product ababa maqaa Iyesuus Kiristoosiin har'a bi'oolaa darsee la tokko babaki abarra doseke ababa haleluuyaa larrashika dosoko botaki ababa waa eegaan jira ila dhaggeeffadha ila ammoo akkas ergaa akkasiitu jiru waa eegaan jira waa dhaga'uuf jedha garuu hin ture waa mamuufan jedha garuu hin ture gurri koo waa dhaga'u turre jira garuu hin ture waa dhaggeeffachuu hin jedha garuu hin ture kan jetta waa eegaa kan jirtan immoo waaqayyotu amma siin biraan gaa meesajii akkasiitu jira waan ta'eedhaaf nama baay'eetu jirtu as keessa waa gurra kootu waa eegaa jira ija kootu waa arguu eegaa jira waa dhageera beeka garuu na jalaa ture waatu na jalaa ture waa dorgomeen na jalaa ture si waamna dhanii akkas jedhanii garuu waa eegaan jira bilbila eegaa jira kan jettan lakkoofsa 3 barreessa ammuma waa nana jaja haleluuya lakkoofsa 3 amantiidhaan lakkoofsa 3 barreessa dafa lados orada etabos soko papapaki anash larada doso melarada sika baba lakkoofsa 3 dafa nana jaja ajajinaan jechaa jira waan ta'eef dorgomtanii isaa ta'u hojii haa ta'u lakkoofsa 3 barreessa waaqayyotti misijii keessa waaqayyotti haleluuya waamichumatu sii ta'a kan si dhufu waamichatu sii ta'a keessumaa erga nama sadiitu wantittiin kanaafan akkatti dubbadhaa jira warra amantanii hundumaaf hin ta'a garuu hin waamamtaa hin dhageessaa waamichatu sii ta'a haleluuya ishee kana dafa maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin ila sagaleen kun gaa waaqayyo telarraba gorra waaqayyo ta'u waaqayyo waaqayyo waa ta'uufi waa ta'uufi hidhaan jitee gadhiifamuufi waa ta'uufi deemti farfata loraadaa baababa waa ta'uufi ilamma waatu ta'a bilbila kee harkaan qabi ol fuudhi bilbila kee harkaan qabi waa dhageessa maqaa Yesuus Kiristoosiin torban kana waa dhageessa har'a galgala waa dhageessa ji'a kana waa dhageessa ji'a lamaan kana waggaa kana keessa waa dhageessa maqaa Yesuus Kiristoosiin mardoo ta'uu hin taane waan gaarii dhageessa qabadhu gurra kee harkaan qabadhu hin dhageessa nan ajaja waan ta'eef hin dhageessa loota ka'asoo dakkama mandakosoo radababashila etaboo soko bababashila radabababa baqaaluu sarral Waqaaluu sarral dhimma keetti hojjetama waan ta'eedhaaf qabadhu gurra keetti qabadhu bilbila kee gurra keetti qabadhu maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin lafa waamamuun siif haa ta'u maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin dhaga'i qilleensa keessaan dhaga'i abjuu keetiin dhaga'i bilbila keetiin dhaga'i ajajeera maqaa Yesuus Kiristoosiin waaw ila nama sadiif ta'aa jira jireenya namaa irratti ila ta'aa jira already ta'aa jira
ilala gaaffiin tokko deebi'aa jira. Maaliif yaa Waaqayyo hin ture nama jechaa jiru lubbuu jirutu jira. Amma deebi'aa jira. Waaqayyotu amma deebisaa jira. Ladaki abos. Hilarra da wosoko babak abarashika. Nakato sokorotoko mama malarado soko barashika mama radosika. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin waamichi si ta'eera. Waaw! Ta'eera jireenya kee irratti. Ta'eera jireenya kee irratti. Ta'eera jireenya kee irratti. Nama sadi hin argitu waan nama kadhadhe kan bilbilamaa ta'u waamichi garuu isinii ta'a. Isinii ta'a dhugaa ba'a Waaqayyoodha. Beelaashee ka'adoos. Larra dadda wasoko broda bababa. Malarada ki ababa shela roda ki ababa. Lato soki ababa. Hallelujah. Namatu hirrina qaba maatii kee haa ta'u, useela kee haa ta'u, abbaa manaa kee haa ta'u, biraazirii kee haa ta'u, itti cufamee jira haa ta'u, waan barbaade haa ta'u, rakkina garaagaraa kan haa ta'u, waan barbaade haa ta'u, rakkina akkamiyyuu haa ta'u, akka gootu amantiidhaan bakka nama sirriitti ba'aa ta'ee si rakkisaa jiru. Nama baay'ee itti rakkataa jiru. Nama jireenyi kee itti rakkataa jiru. Nama amma qalbiin kee itti rakkataa jiru. Bakka bu'iiti dhukkubas haa ta'u, rakkinas haa ta'u, balbala cufamaas haa ta'u, balbala gaa'elaas haa ta'u, balbala kamiinuyyuu haa ta'u, akka gootu amantiidhaan maal goota beektaa? Ila amantiidhaan akka gootu amantiidhaan godhi maal? Rootok ashiilaadoos. Elaa baababa lakkoofsa 9 barreessi. Namaafidha siif miti. Lakkan keeton taane namaaf. Fida kee haa ta'u. Obboleessa koo haa ta'u, haadha kee dhukkubaa jira haa ta'u, obboleessa kee obboleettii keetti barriin cufamee jira haa ta'u, kaayoo obboleettii kee si gaddisiisa, waa'ee fira kee, waa'ee hiriyaa kee si gaddisiisaa jira. Lakkoofsa 9 argisiisi, ajajan baasa. Hallelujah. Maal innoo akkas ta'e jira magaalaa. Hallelujah. Abeet hordofaa jirtu Waaqayyo isin haa eebbisu. Maal innoo akkanatu ta'e dhageessaga. Maal isaaf akkasuu ta'e, isheedhaaf akkasuu ta'e, maal isheen hin fayyite? Hallelujah. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoos nan ajaja. Isin immoo miin jedhaaf amantiidhaan. Maqaa Iyesuus Kiristoos nan ajaja. Larraachee kaabota kee. Firoota keetiif nan ajaja. Goddanyaa keetiif nan ajaja. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin waan hundi isin dhiphina si ta'e, waa'een fira kee, waa'een maatii kee, maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin sagalee kanaan har'a iddoo argata. Sagalee kanaan har'a karaan itti ba'a. Sagalee kanaan hir'uun hin guuta. Sagalee kanaan jireenya isaanii jijjiirama. Sagalee kanaan maqaa Yesuus Kiristoos seenaan isaanii hojjetama. Sagalee kanaan waan ta'utu jira. Elaaddaashee kaaba tokkodha. Elaarraashee daddakee ababababababa. Hallelujah. Keessuma namoonni 11 obboloota keessaniin barriitu banama naan jedha Waaqayyo. Raajiidha waan ta'eef dubbiin kun macaafa nu hin dhageenyes raajiidha. Arraba gorra raajiitu namoota 11 namoota 7 keessuma adda taatanii hallelujah adda taatanii dhageessu keessuma obboleettiin haati kee fayyitu jirti kana keessa Waaqayyooti deebisaa jira waan ta'eedhaaf. Larra doosoko bababada dokoso ola babababa shita ka dadadadas ilarra doosoko mamarra dadadakla bababa shila rados mataka dadadabosoko bababa manada dadadabadota kias Malarados ke baba maqaa Iyesuus Kiristoosin deebiin hadeebu warri dhukkubsataa jiran haa fayyan maqaa Iyesuus Kiristoosin haa fayyan warri balbala cufamaa jiran balbala cufamaa jala haa ba'an maqaa Iyesuus Kiristoosin warri gaa'ilaan eebbifaman irra jiraatan maqaa Iyesuus Kiristoosin haa eebbifaman. Ajajeera maqaa Iyesuus Kiristoosin haa eebbifaman. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosin haa eebbifaman. Amma yeroo kana kaasanii galgalli kun laadaashita tokkotte abos. Hallelujah. Lubbuu tokkotu jira keessa. Abjuu kee badeen deebisa siin jedha Waaqayyo. Dhugaa ba'i inni isheen baroo dhugaa ba'i. Abjuu kee badee tokkoon deebisa jedha Waaqayyo. Ta'eera. Ila abjuu kee bade tokkoon deebisa jedha Waaqayyotu. Olaadaasee abjuu kee bade deebisa jedha Waaqayyotu gooftaan lakki adaasika laradoso kobrete ki abababashi laradoso laradoso ki laradota baki abababashi laroso ki abababashi
larra dosso kobobaki abarra dautat seka. Haleluya. Abjuu kee bade. Akkas gootu ilaa. Warri immoo ayyaanaan